jechuun abbaan manaa kee kuni ka erga wuccaa garii deemte walta janajjanta moo duraanuma heerumtee deemte moo jaalalle moo kee qabiyya min ayinat baalish ነው Ay gaafin guyyoon irra tarinaa wayyadhiisi. Kanaan durallee ko si deebisee ture. Indaga waan akka baay'ee natti bareedu waan atti naan jette achumaan dagadha. Isirraa taruu. No ifa ta'uu qabu ijoollee dhiirota baay'ee dinqisiifatan baay'ee jira qorxii habee kuwara. Maal viidiyoo kee isa anifati haasofni sana ilaa nama kuma 100 meeqatu laale viidiyoo waraabanii poosti godhanii. Inna yaa achirratti illee dubbadheera irra deebi'een gaddallee haaseera soo arrafnaa darbu gaaffiin kun. Amma booda waa'ee jireenya keenyaan dubbatiin jedhee seeraa ta'e gasa dhiisee gara tiktookii. Ay akkasuma sun ta'e jira miti. Laakiin boo anumatu wanti jira miti gaaffiin kun naa taru dhiifama wajjin. Ayyee. Yoom galuu addana? Galatoomii yoo rabbi jedhee ji'oota muraasaan booda nan galadhee yaadaara. Dhugaa? Nuuroo guddinatti Itoophiyaa kanaan wal dandeettaa yoo galte? Hin dandeenyannees ma yaadaarra garuu. Inshaallah. Wassante? Wassane? Dhugaa rabbi. Dhugaa rabbi. Maatii keeti moo abbaa manaa kee irra yaadde? Lamman isaaniiyyuu. Parsantiidhaan kamuu caalatti yaadde caalmatti. Isaanii wajjin dhalootarra wajjin dhaloota caala yaane. Si qofaa miti amaluma dubartii hundaatti. Eeshi sammuu. Booyuu heddaare. Booyinaadha galta. Baatiin sadi maal keessa jirti? Kun ijoollee shamarranii hundi isaanii anuu jaarsa yaada jettee jala kana koomantiitti bu'aa jirti warri biyya jaarsa qabu. Kiraasitti jaarsa koo jedhi kaan maatii koo jedhi jedha kaan jaarsa koo jedhi jedha lamman isaaniiyyuu yaade gaa'is maal taate? Dhugaadha jaarsummaa yaadama dhiisi. Jaarsi akka baay'ee yaadama bara. Garuu immoo lamaan isaanii itti gauggaa jettu jechuun jira mitiire. Sobdee amma saasalta akka faamilii yoo si dhagaye qalbii sitti hin cabne. Naannoo keessanitti warra soddaa gaafa deeman warra kee jechuun warra soddaa gaafa deeman akka aadaa naannoo keessanitti jaarsaaf jaartii hojii bulti moo kophaa bulti? Maal jechuudha? Akkam naaf hin galle? Fakkeenyaaf ati amma jaarsa qabdaami? Jaarsi kee kun jaarsa wal fuutan immoo samaanadha sitti hima addaan sii baasa. Eshi waa'ee keellee dhiisinan gaafatiin jette. Ilaa ijoolleen ollaa keessanii heeruman hin jiru obbolaan kee fa'a. Jiru Obbolaa keeti moo ollaa warra ollaa? Ollaanis jiru obbolaanis jiru obbolaan koyyuu jiru. Okay. Amma obbolaan keessuun faantii yookiin ijoolleen ollaa keessanii yookiin obboleessi kee yuu haa ta'u. Gaafa inni fuudhee gaafa warra intalaa deeman warra jaartii isaa deeman yookiin atii fi jaarsi kee yoo ol fuutan warra kee bira deemtan jaarsaaf jaartiin akka aadaa naannoo sanii baramaatti